السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع هركفوني أكم جرتو كبجتوتا جالة توتا جرتني بها كيسني نقول كيسني بقى جراتني إثني جرا حرقة هايو أمو حياة مويني مقاش هايو مهايو لشينيسي جر لما مك أول فكاته يا سلام يا سلام مجرشة رتي لا ገባኖ ያሌ ነው አሙ እውነት ነው ወይ ውሸት ነው? እንግዲህ እንደዚህ ቆማችሁ የምጠብቁኝ አሞኔ በእናትህ አቦኔ ተወኝ በእናትህ። እኔ ሁሌም እንዲያረክ ወደዛ ነኝ ከቤተሰብ ጋር ታጣለኝ። አቦ እንጂ ተቀበልሽ ደግሞ አመዳ እንዲና በቃ ሂጂልኝ እንዳት ፕሮግራሜ ለምሳሌ ያለ ሮዶ ወደዛ አንቺራታችን ውጭልኝ አለ በቃ ውጭልኝ ሂጂልኝ አንተ እንደገመ በቃ ውጭልኝ ፕሮግራሜኛ ተባሽም ሰራ ያለ አንቺ ነው akkuma dhuftee gahayyuuni qaabote ka'a madaam jette yaa rabbi ya Allah akka ishenitti egaa argitaniittu akka ishenitti salaamata gaafatte intalli immoo harka ofirraa deebistee jechuudha. Madaam jette boodarratti amuuni kan inni jechaa jiru isheen kuni sila hayyuutiin jireenya koo keessaa baasuuf hin deemaa jira akka isheen nu jidduutti baatuufidha. kun immoo egaa xiqqoo hin jira mitiire ani amma goddanyaa yoo ta'e malee gara biraan barbaadu jireenya jettee natti fakkaata akka inni jedhutti. Amma immoo bakka inni hayyuu waamee dhugaa itti muufidha ani hayyuun jireenya kee keessaan ba'u naan jetteetti. Ani immoo ishee gaffa'an ture ishee kanaaf jedhee ammoo ishee kun immoo goddanyaa yoo ta'e malee gara biraatti bultiif hin barbaadu kan naan jette inni jechaa jiru. Kanaaf amma immoo hayyuutiin dhiifama gaafadhe hayyuutiin fuudhuuf hin deemaa jira jechaa jira. Mee yaalla ከጎኔ የምትሆን ማለት ነው። ጠንካራ ነች፣ ጎበዝ ነች፣ የስራ ያላት ፍላጎት ምናምን ደስ ይላል። በቃ የሞራሏ ምናምን በጣም ነው ደስ ይላል። ጎበዝ ደስ ነው መጀቲ ዶና በዚህ ያክል ስትጣጣር ምናምን ደግሞ ሳይ በቃ ደስ ይለኛል። እኔ ምክንያቱም ፍላጎቴ ይሄ ነው ማለት የሆነ የኔ እንዲሆን የምፈልገው ሰው በጣም ታታሪ፣ በጣም ጠንካራ፣ ለስራ ፍላጎት ያለው እንዲሆን በዛ ምክንያት ወደዚህኛው ሀሳብ መጥቻለሁ ማለት ነው። እና ከጠራሃት ኦልሞስት 30 ደቂቃ አልፎኛል። ትንሽ ቤቷ ሩቅ ስለሆነ እየመጣች ነው። እንግዲህ ስትመጣ ደግሞ ልትገናኝ አልፈልግም ብዬ አንዱ መጣች። እንግዲህ ምን ይደረጋል? ሸጅኒ ነከሸን አርጋምቱ በርባዱ የተሸን ኩንሞ ዱረሂን በርባዱ ጀቴ ጅርቲ ቦደረሞ እንጋ ቤተፈካታ inni itti nimne kaameraa isaanii sanatuyyuu kan inni waame jechuudha. Dhufteechitti too hayyuun hin argamiin duratti dhufteechitti argamtee jirti. Maal jee dhuftee ani siin hin waamne ani karoora ani dhufeef hin qabaate maal jee dhuftee kan inni jechaa jiru jechuudha. Eenyuun si waame jennaan mucicha kaameraa isaanii sana isan na waamee kan isheen jechaa jirtu jechuudha. Egaa amuun rabbitu beeka. Sobatti wallaahi jedhute dhugaatti wallaahi jedhute ani hin beeku. Wallaahi kana gizee tokko wallaahi bakka itti waamu bakka dhugaattidha. Garuu warra fooloof jettanii wayin immoo tuubii namni daawwatu jettanii qaldiitti wallaahi isa jettan kana xiqqoo nama gaddisiisa. Ayimaanutii keessanitti taphatiina wallaahi isa keessa jiruuf hin beekamu. Ayimaanutiin kun garuu isa itti dhufeef immoo inni dhufeetti dabalamu aarsaa guddaa kaffalee maatiitii wal dhabee jireenya dhabee bu'aa baay'eetti iyyuu ayimaanutii kanatti dhufee dabalamu jechuudha. Namni aarsaa guddaa kaffalamee ayimaanutii kanatti namni dabalamu jechuudha. Warri keessa jiran kun immoo waan hunda kanaaf maqallaalii tokkotti ilaale wallaahi arbaa shiriinsaa wallaahi waan qalliitti wallaahi hin waamamu waan dhugaatti malee waan har'aati wayin daawwannaaf wayin waan intiniifettanii wallaahi hin jedhina. Amaanutti keessan gadi buustanii irra kasiisina. Eshi
amuu yoo ageessateef jechuudha. Kun aamsi kun amuufi. Immoo kanaan dura kan inni jechaa jire Aymaanotii nuuf faqqaduuf si fuudhu wallaahi si fuudhu jedheera. Tokko jedha. Har'a immoo wallaahi ishee fi kan dhufee fi ishee fi'a wallaahi jedhe. Wallaahi jedhe. Wallaahi si fuudhu jedhee ka'e wallaahi ishee fi'an dhufee isheef fuudhuu fi'aa jedha. Maa inni xabaa wallaahi nikkoo wallaahi laazim qalmatti miti wallaahi bakka dhugaatti wallaahi. Otoo keessa galtanii qarmatti tokko wallaahi baay'ee nama dubbachiisu bareedu nan dhiisaaf garuu wallaahi simbiratti rakkasa yoo ta'e wayin immoo simbiratti akka qalliitti ilaalamoo ta'e bakka biraatti guddiidha. Maqaan rabbii kan waamamu bakka dhugaa bichaattidha. Jettee yoo dabarte bira dandeessa. Har'a immoo nas ishee fuudhuufidha. Bakka akka isheen gonnee koo na bukkee taatu hin barbaada. Jabduudha, cimtuudha jechaa jira. Kanaan dura Aymaanotii irratti Aymaanotiin illee waliin argatu. Kana biraan immoo dubartii ragaa jettu barbaada. Dubartii rahaan barbaada kan inni jedhee jechuudha. Amma immoo isheen kun hin ta'u goddanyaa malee hojjetu immoo gara hayyuutti galgalee jira. Egaa walii gadi maal jedhama xawalwaallee hin ta'in ammoo xawalwaallee hin ta'in jara lamaan illee jidduutti waliin nyaachisi. Har'a tuubiin siniif haa daawwatamu jettanii gisee akkas qalladdan garuu gara Aymaanotii irratti qaldiin hin jiru. Kana bari atillee namoota sii barreessaniif miti aamsa kana kan dabarsite dhuguma siin jedhanii jechuudha. Dhuguma siin jedhan wallaahi diinii keessan rakkasiisina. Diiniin wuddiidhaan argamu. Diiniin kun qalbii isinitti fakkaata kan hin argamu. Kanaafuu warra akkasnaan jettanii warri ani wallaalee miti ani maalii miti baga siin jedhan ammoo dhuga siin jedhan wallaahi diinii kee irratti hin taphatin. Bakka diinii kee irratti akkuma kanaan dura ani si beeku kanaan dura ammoo kuni kitaaba quraana bitee masgida ijoollee irra deemee kan hin hiruudha. Rakkataan inni gargaaru ani hin argaa jiru. Garuu xiqqoo tokko wallaahi gizee akka kanatti argamtu ammoo baay'ee tokko nama gaddisiisa. Tokkoffaallee dubartii tokko qarmatti adeemanii laxxafamanii shakakka'anii qaqqabanii maalii fi maaliin dhageessanii jechi alhamdulillah amma babal'atee jira akka durii miti. Dur masgida bichaatti hani waazii du'aa intini ageeyamu jechuudha. Hadiisa waan himamu dhagahamu jechuudha. Alhamdulillah amma teknooloojiin bal'atee jira. Alhamdulillah summa alhamdulillah otoo dhageessanii maaf bakkin taanii ishee ammam jiraattanii fi dubartiin kan qabne tokko qaqqabaa ooltanii axxaniitti laxxafamtanii axxanii shakaakkaatanii axxanii maa gaafa kamiin isinii diinii keessanii bakka godhattanii jedhamu wallaahi baga siin jedhan wallaahi baga siin jedhan warri naa barreessitan warra akkasnaan jettan baga siin jedhan dhuguma siin jedhan wallaahi diinii wuddiidha qaaliidha hin argamu. Diinii kanarratti immoo qabachuu miti waan qabamuuf waan itti qalladduun gara biraa jiraan bakki jira bakki qalladan akkaataan itti qalladaniis jira. Kanaafuu laxxafamtee kanattis amma ijoollee lamaan illee walitti hin naqiini amma galanni gara keetii isheen illee mirga isheeti yoo intini ete nam tokko immoo ammatti ishi jedhee waan tokko jireenya keessa galu bara namni tokko ilaaluuf nama sana fatanuuf iyyuu otuma jaallataa jiru laa jechuu danda'a. Amma mucaan kun otoo si jaallataa jirtu ta'a sobdee hanati jettu laaluuf wayin immoo sifatanuuf lakkii jechuu dandeessi jechuudha. Ati immoo isheen lakkinaan jette gara hayyuutti deema. Hayyuu ofirraa gaffa'an ture gizeeti jettu baay'ee tokko nama gaddisiisa. Intalli kun amma inni hawaamee kaameraa isaaniiti. Namicha isa kaameraa isaanii fi intinii waraabuu sana jechuudha. Hin dhuftee argamte achirratti jechuudha. Ammoo naan aarsuuf kana gochaa jirtaa jedhaa jira. Inni immoo wallaahi siin aarsuu miti isuma dhugaatii jechaa jira achirratti jechuudha. Ati maalajii dhuftee jechaa jira. Isatu na waamnaan dhufee jette maalajii waamtee jedhe inni immoo mucaasa kaameraa sanaatiin. Aniti maaliif ani waamee gara biraadhaan qaxare ayyuutiin ati mushee kana maalajii waamtee jedha. Kanaaf intalli booda irratti aarte anaan aarsuu malee dhugaa miti ammuu jettena wallaahi jedhe. Isuma dhugaatii jedhee achi aartee ari'anii biraa kuttee mucayyoonii jechuudha. Deemtee karaa ishee irra buutee
ayyuun immoo taraa ishee caffaraa jirti jechuudha. Baay'ee tokko wallaahi laazim hin jira mitiire. Otoo akkas gochuu dhiistee ammoo kanaafis ishee jidduutti yaaddee asabdeetti mari'attee otoo adeemte bareedaadha. Hayyuutiin amma akkam gootaree duroo wallaahi si fuudhuu jette. Har'ammoo wallaahi jette har'as deebitee jechuudha. Wallaahiin suni guyyaa 3 si soomsisti. Wayin immoo wayyaa addisiisaa 10 miskiina 10 laattaa jechuudha. Otoo akka rabbiin nu ajajetti deemne bareedaadha. Wallaahi bakkattis waamuu qaba. Ani naxiba meeqa wallaahi sirratti qabee jira ammoo. Dogongortee jirta sirriitti. Wallaahi hin ariifatin. Sakanni jedhe maaliif wallaahi waamuun sin ariifachiisa. Ariifachuu maaltu sida sharramoo maaliif hin liqetteetti deebitere gaafa duraan barbaaduu jette. Kun hogaa akkuma argitanii amma gaa ayyuutiin ifatama gaafateera. Na barbaachisti. Ani barbaadu nama akkasiiti cimtuudha jabduudha ofirraa gaffa'an ture amma immoo kana booda ishee fuudhuu fi achi wayii hayimaanotii irrattis mari'annaa kan inni jechaa jiru jechuudha. Egaa waliin isaan beekamu hin kakatuun immoo kakuu kana irratti garuu ilmoo musliimaa tokko namni musliimaa tokko dhugaa irratti kan inni kakatu kan jira immoo birriif jedhanii har'a addunyaa kanaaf jedhanii wallaahi 20 marra wallaahi rabbiin sinii haadhiisu wallaahi laazim rabbi sinii haadhiisu. Mucittii tokkotu gizuma hunda kana wallaahi jetti nuu gamne. Maaliifi maqaa rabbii kunii bakka dhugaatti waamama maaliifidha simbiratti jaartii kanatu sobarratti mucayyoon wallaahi jetti yeroo hunda dhuguma muudannoo na muudateeru wallaahi. Jannaan maal jettee jaartiin kun hawaa jette haa jennaan simbiratti sobatti maqaa rabbii waamtu sobatti wallaahi jettu naan jettee jechuudha. Wallaahi akkas naan jettee jechuudha. Sammuu kun na dhukkube gaafa sana mucayyoo hin kakatiyyoo jedhan subhaanallah laazim ardii kana galgashite kakuutu jechuudha. Akkas naa godhuu naa kutuu maaloo naa godhu innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Wallaahi baay'ee nama gaddisiisa. Kanarratti isheen simbiratti biyya keessanitti naan jette malee sayyuu simbiratti biyya keessan keessatti nam tokko sobaatiin maqaa rabbii wallaahi jechaa ooltu sin waan sobatti naan jette jechuudha. Wallaahi ammoo yoona kana sammuu koo keessa jirti jechi isheen jette sunii jechuudha. Namni nama taazaba keessuma darbitee biyya keessanitti jette ilaageeffadhaame wallaahi biyya keessanitti maqaa rabbii sobatti waamaa ooltu naan jette. Kanaafuu rabbii kana wayii amuutiin jedhamuun gaafa dura wallaahi sin fuudhu jedhe har'ammoo wallaahi nan fuudha ishee fan dhufee jedha maal jechuudha. Kanaafuu diinii ofii irratti xaphachuu hin barbaachisu. Xabni gara biraadha. Xabni eddees qaba dhugaa yoo dubbatanii. Amma waan kana yaadadhu waan jaartiin kun naan jette jechuudha. Kanaafuu maaf akkasitti ta'a jennaan nuti akka istaayiliitti itti fayyadamna. Mee akka istaayiliitti itti fayyadamu jira. Istaayiliin maayini istaayiliin itti fayyadamu maqaa rabbitti istaayiliin fayyadamu jira. Nuti akka istaayiliitti itti fayyadamna kakuu. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Kanaafuu wayii maalitti naqee kana siniidha dhaqee borocuu ani naqee fi wayii amuuttidha. Rabbi si haa qeeshu amuu maddee tokko rabbi si haa bachiisu haqarra dhugaarra.